Harka fuune nagaan keenya kan kabajaaf kan jaalalaa sinaga'u kan daawwachaa jirtan Qirqiddaa Miidiyaadha. Marree Qirqiddaa Miidiyaan guyyaa har'aa ammoo dirree qonnaan bulaa keessatti argameetu kan inni jiru jechuudha. Haalli qonnaa yeroo hammaa jiru maal fakkaata? Akkasumas ammoo qonnaan bulaan keenya dhiyeessii xaa'oo irratti haala kam keessa jira? Isa jedhuuf egaa qonnaan bultoota keessaa adda duree tokko qabannee asitti argamneerra jechuudha. Mee isaan faana turtii kan goonu ta'a hangasittuu nu faana turtii gaarii Qirqiddaa Miidiyaa waliin. Tolee, egaa qonnaan bulaa keenya akkam jirtu? Akkam? Fayyaa keessanii? Fayyaadha gurbaa. Mee egaa isin akka naannoo kanaatti akkan odeeffadhettillee keessattuu jalqabumarraa bu'uurarraa gaafa kaanu akkaawuntii baankii siinqee banachuudhaan qusannaan illee adda dureedha kan nuti dhageenye. Akkasumas ammoo bara kana egaa baay'inaan achitti deddeebi'uudhaan illee nama riikardii cabsedha jechuudha isini. Mee haalli dhiyeessii xaa'oo bara kanaa maal fakkaata? Dijitaalaayizeeshiniidha jedhee haalli mootummaan itti fide kun qabatamaa naannoo keessaniitiin wal bira qabnee gaafa ilaallu maal fakkaata isa jedhu irratti gaafii akka nu deebistan maqaa keessan irraa kaatanii isinii jechuu barbaada. Maqaa koo maaliin hojjedhaan amma yeroo isin ilaalu waa tokko natti hin tolle toonsi bareeyyuu harkas hin fuudhan. Mootummaa si ergee? Nuti qaamuma mootummaarraa bakka buunee miidiyaadha. Qirqiddaa Miidiyaa jedhama miidiyaan keenya. Haaluma kana qabatamaa jiru irratti haala isin keessa jirtanu gabaasuudhaaf kan nu asitti argamu. Qaama mootummaa keessaa harka miila moo sakamati? Sakam maal gochuu dhufte taa'u kor? Gurraa nuti gurra mootummaati miidiyaan. Gurraa? Amma maal barbaadde? Amma mee haalli dhiyeessii qonna xaa'oo yookaan haalli dhiyeessii madaabaraa bara kanaa maal fakkaata? Haalli dhiyeessii xaa'oo niifne maqaadhuma ta'e qabaran. Ulfaadhaati. Soobaan dura amma ji'a meeqa gimbootii keessa jirraamti? Soobaan dura waa'ee madaabaraati birrii kennaa jennaan waan qabnu urgufannee isinitti kenninee funaantanii geessanii. Bakka naqxanitti naqxanii achi siinqeedha moo maal jettanii silumaa amma maqaan sinatti hin tolle. Dur baankii hin beeknu birriin barakaa qaba. Mana keenya keewwannaa olfinaan. Achii fuunee dhanneetii baankii madaabaraa gaafa ga'e baafanna. Hamma immoo ijoolleen rabbi barakaa keessaa fuudhe ijoolleen zabanaa dhuftanii rabbiin nurraa isin haa darbatu malee qophoo isaatiin. Erga isin dhuftanii wanti hundi babbade. Egaa walabaaruun illee hanga kana bu'aa qaban jedhuwanii. Mee isinoo akkaawuntii buukii siinqee banattanii? Uleen jira ganaa wanti biraa jira. Akkaawuntii siinqee an siluma maqaan sinatti hin tolle isintu nu sossodaachiftanii milishaadhaan maaliin nu sossodaachifnaan dhufnee baafannee isumaayyuu immoo atu achi deemnu otoo nigdi baankiidha jennu otoo siinqeedha jennu maqaan nurkaa badee alii mana footoo geeffanna. Inni kaan fooqii keessa geesse nama biraatti kenna. Utuu akkas jennu waan qabnu madaabaraa qunxaa tokko fudhachuudhaaf inni sangaa tokko gurguree otoo achi deddeebi'u fite. Akkasitti kunoo hamma dhiifnee taa'aa jirra kassarree amma dhiiseetan kunoo xaa'oo kootti gali'an. Mee haalli xaa'oo isin bira jiru tarii xaa'oo uumamaa kanaan illee ta'ee haala kamiin immoo bira qabdanii fayyadamaa jirtu? Moojigee kaayisa. Ilaa xaa'oo kottaa fudhadhaa jettanii utuu nu doorsiftanuu wadda ji'a sadii moo maaliif deemna karaatu deddeebinu dhiifnee nuu gamnaan kunoo laa dhiifnee galle kunoo amma xaa'oo kun jiraan. Manni akkas fuulletti mul'atu kun mana keessanii? Kun mana kooti qe'ee kooti gaayisas waan isin nattoon jechuu deemtan hin beeku. Kunoo isa kana qe'een. Qe'ee keessan alaa ilaalluyyuu adda durummaadhaan ni beeksisa. Maaliif jennaan boroo keessatti yeroo ilaallu egaa allaattiin kochoosu ofitti hin qabatiin keessa barrifti. Baay'ee namatti tola. Hiddiitu qe'ee keessa guutee baay'ee nama gammachiisa. Egaa maaliigaa nutu hojjeta nutu horaa isintu ittiin jiraataadha jireenya keenya yoo ta'e kunoo isin bareechaarra. Alhamdulillahi miila amma mataa kunoo bareedanii dhuftanii. Sammuu kaamu alla kan alana moosa kana narratti shallaguu dhufte kaamu kasaa lafa isaa. Gaaffiin kun ni dabalataa. Waggaan xaafii qottuu jedhan guyyaa tokko nyaattan. Kun maalii fi iccitiin kana gidduu jiru maali? Qotuuf nyaachuu jedhu akkamittiin gargar baastanii ilaaltu isin? Achumatti ilaalaa rabbu amma akka siidaadha. Achumatti ilaallee jenna malee xaafii nyaannee naan eessaa jireenya nuuf ta'a. Gaaf immoo manaa kootu gabaa geessitee boqqolloo naxirii amma tokko nuuf itti dhufte jennaan isa qochoodhaan fa'aa waliin maknee isa dabana sabaatti itti deemine boo. Mee bu'aa isin immoo baankii siinqee kanarraa argattan maanni? Bu'aan nuti baankii siinqee irraa arganne egaa bismillaahi kisaaraa takkaa jireenya koo keessatti argamee hin beekne haadha manaa kootiin hin wallaba. Otoon an achi ji'a sadii deddeebi'u haati manaa koo amantee na dhabdee adhanaa wallolte ilmaan kootiin qe'ee keessaa lafti jiraadha hin qotamne. Sangootiin bakkee keessa jirti. Waa tokko jireenyi aaqibaa dhufa dhabee boo. Akka kanatti jirra.
haalli jiru mumaan yaadumti qabatamaa jiru keessatti maaltu isinitti dhaga'ama? Hamma gaa fuuldura keenya dukkana isa cimaa bareedaa isaan nutti mul'ata. Haalli jiru gaa kana rakkinatu nutti mul'ata. Siichi gaa jireenyi an ilmaan kan koo argachuuf hin adeema. Damanaa koo siikuuf hin adeema. Xaa'oo moo amma argatanii boqqolloo dhaabbatanii? Maaliin dhaabbata? Sila dura tola xaa'oo uumamaatiin dhaabbanna. Hamma fiddanii madaabaraa nu barsiiftanii kaatanii argii dhabii nu taasiftanii. Dhiifne waa'ee xaa'oo dhiifne amma wanti nyaatanu mana keessa hin jiru ijoollee waan nyaatu hin qabdu. Babarchi baraara rabbi isiniin hin gahinsa barana. Mee egaa akkasin liinkii godhattanii xaa'oo argattaniif egaa mee waraqaawwan yookaan lakkoo isinii kenname nutti agarsiisuu dandeessu? Tasgabbaa natti agarsiisaati waraqaa fudhattan. Tasgabbaa. Cabbi rabbi si haa cabsu. Dagatti si baqad dhufe hamma nafaana dhuftee ati kiisii kan koo nagaluudha jetta. Tasgabbaa nuti. Jaallanni an gurbaa adiraa higgi. Adiraa seera. Tasgabbaa. Adiraa seera. Abbayyo tasgabbaahan jedhe. Adiraa seera. Liinkii godhataniittu. Liinkii godhataniittu. Liinkii rabbaa kee haa qabu achi dhaabadhu. Adiraa seera. Liinkii godhataniittu natti. Namicha naatti sunirraa dhaabdaamsi. Adiraa higgi. Liinkii godhataniittu jedhe. Adiraa higgi. Liinkii godhataniittu. Nama mootummaadha daarii eegsisee dhufe nama dimbarii eegsisee dhufe hadhaati tokkittiin kun na daffaruun ammatuma dhaqee waan koo seerarraan bara adiraa higgii seerri walirraa nu haa eegu. Liinkii godhatanii nigdi baankii birrii geeffataniittu jedhe. Hin geessu hin dhaamsu hin barbaadu liinkii keessanis siinqee keessanis ela hardii haa qabala akkana darbata. Tole egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa qonnaan bulaan keenya kun sirna dargii duraaniitti kan isaan nu deebisaa jiranu. Egaa waraana banamuu deema haala kanaan biyyillee ni diigamti. Kun isin haa baraaru isin haa baru jecha egaa sagantaa keenya qirqiddaa miidiyaa guyyaa har'aa qonnaan bulaa adda duree waliin taasisaa turre xumurreetu kan nuti jirru jechuudha. Marree qirqiddaa miidiyaa faana turtanii nu hordofaa waan turtaniif horaa bulaa deebanaa nagaatti. Yaa darbu ansilima natti hin tolleet maal kun mangaya.